Biyyi tokko eeraa fi seera mataa ishii akkaataa ittiin bulmaata biyya ishii murteeffattee qabdi. Kanaafiyyuu biyya Saawud Arabiyaa keessatti wantoota dhalli namaa yoo balleesse du'a itti murteessuu danda'anii isiniif qooda jechuudha. Ashamaa harka fuunii hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u isiniin jechaati. Egaa obboloota koo haaraa kan dhuftanii gara chaanaalii kanaa sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo jalqabaa hamma dhumaatti kan nu wajjin taatanii yaada keessan kennuudhaan akkasuma immoo sheer laayik gochuudhaan kallattii hundumaaniyyuu kan na wajjin turtanii guddaa galatooma jechaati. Har'a jechuudha seera Saawud Arabiyaa keessatti du'a namatti murteessa jedhamee kan jiru isiniif dubbisuuf yookaan immoo isiniif dabarsuuf dhufeetiin jira. Seera kana immoo ofii kiyyaafan keessa jiraadhee beeka utuu hin taane namoota achi keessa jiraatanii seera kana kan beekanii namootaaf kan qoodanii isaanirraanii isiniif dabarsuudhaan dhufeetiin jira isiniin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu yaada koo keessatti kan isiniif ta'e fudhadhaa akka isiniif hin taane immoo dhiisuutii dandeessu jechuudha. Maaliif nyaata tokko nyaata baay'ee keessaa fakkeenyaaf otoo namaaf dhiyaate kan namaaf ta'e fudhatanii kan namaaf hin taane immoo hin dhiisu jechuudha. Afaanuma keessayyuu wanti nuti hin barbaanne tokko utuu hin barbaadiyyuu afaan nu seene gadi tuufna malee fudhannu jechuudha. Akkasumas immoo yaada karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin darbu kana wanta darbu hundumayyuu fudhanna otoo hin taane wanta nuuf ta'u keessaa fudhachuudha isiniin jedha obboloota koo. Isiniin dubbisa jechuudha. Saawud Arabiyaa keessatti kan ajjechaaf nama saaxilu yakkoonni gurguddaan maalii fi maalfaatii jedha. Tokkoffaanii jedha ashiishaa waliin qabamuu yookas immoo ashiishaa daldaaluu gurguruu jedha jechuudha. Ashiishaan kun qoricha sammuu namaa adoochuudha jechuudha, kan nama of wallaalchisuudha jechuudha. Biyya keenya keessatti yeroo hedduu konkolaataa keessatti yeroo bilbila afaan nama keessaa fuudhanii yookiis immoo maallaqa yeroo nama keessaa fuudhanii wantoota tokko tokkoon qoricha godhanii nama of wallaalchisee ofiidhumaa fuudhanii itti kennu. Ashiishaan kun wanta akkasiiti jechuudha. Namoonni ashiishaadhaan qabamanii yookas immoo ashiishaa gurguran yookaan dallaalanii isaanii duuni isaanitti murtaa'uu danda'a jechuudha akka seera Saawud Arabiyaa keessatti. Inni lammaffaan immoo jaraarummaa dalaguu jedha. Jaraarummaa jechuun namoota dhiiraaf dubartii jidduu deemanii walitti fidanii maallaqa fudhatanii zinaa dalagsisanii jedha. Isa kana jechuun namoota jechuudha otoo abbaa manaaf haadha manaa hin ta'in namoota gidduu seenanii maallaqa fudhachuudhaan dhiiraaf dubartii tokko walitti fidanii karaa seeraan alaa karaa uumaa hin eeyyamneen namoota sagaagaalummaa hojjetanii jechuudha obboloota koo. Isaan kanatti seerri biyya Saawud Arabiyaa isaan qabeera taananii du'a yookiis immoo ajjechaa irratti labsaa jedhamee dubbatamaa jira. Inni sadaffaan namoota lubbuu namaa baasanii jedha. Namoota lubbuu namaa baasanii namoonni yakkoota kanneen keessatti argaman warreen kanneen raawwatan ni fannifamu ni ajjeefamu. Yakkoonni kana gadii kan xiqqoo salphaadha jennee fudhannu keessaa inni arfaffaan anna keessatti qabamuudha jedha. Namni anna waliin qabame harkatu irraa citaa jedha. Namni harkisaas biyya Saawud Arabiyaa keessatti akka seera isaanitti namni anna irratti qabame harkisaatu irraa citaa jedha jechuudha akka biyya sanaatti jechuudha. Inni kana biraa immoo jimaa wajjin qabamuudha. Jimaan afaan kee keessatti kallattiidhaan argamnaan ni hidhamta. Waggaa manaa hidhamta osoo hin barin yoo xiqqaate waggaa 2 fi 3 sanaa ol hidhamta. Sana booda gara biyya keetitti galfamtaa jedha. Inni kana biraa inni shanaffaanii jedha. Inni shanaffaanii dhugaatii kaamirii waliin qabamuudha. Osoo konkolaataa keessatti baattee adeemtu osoo dallaalaaf nama geessaa jirtu yoo waliin qabamte ji'a 7 fi 8 osoo namni maqaa kee hin kaasin hidhamta. Sana booda mana murtiitti dhiyaatta. Manni murtii
makaanan waggaa barbaade sitti murteessaa. Sana booda waggaa tokko yookaan waggaa lama hidhamtee gara biyyaa galfamta. Yakkoonni kanneen akka jimaa fi dhugaatii kaamirii yakka salphaa kanneen jedhamanidha. Immoo umurii kee guutuu gara biyya sanaa deebitee deemuun yommuu inuma hin jiru jedha. Yakkoota kana yoo raawwatte yakkoota akkamii jimaa si harkatti yoo qabame akkasuma immoo alkoolii jechuudha. Alkoolii kaamirii jedhamu jedhaan alkoolii kana wanti hin beeku hin jiru. In qabamtee hin hidhamtaa amma barbaadas irratti murteessuutii danda'u. Garuu erga mana hidhaa sana keessaa baate immoo gara biyyaatti galfamtaa. Garuu umurii kee guutuu biyya sanatti deebitee to'ii dalagachuu hin dandeessu jedha jechuudha. Akka seera biyya sanaatti. Inni kana biraa immoo iqaama muzaaworaa yookaan waraqaa eenyummaa kijibduu baatanii deemuudha jedha. Kan seeranara kophii yookiis immoo kan seerri hin beekne fakkeessanii sobanii waraqaa eenyummaa sana baatanii yoo itti socho'anii ittiin qabamanii jechuudha. Eenyummaa kijibduu baatanii deemuudhaan yeroo shoorxaan biyya sanaa si gaafate si qabe waraqaa eenyummaa inni qaba jettee itti kennuudhaan kijibduu jechuu kiyya. Inni kun yakka irraa salphaa jedhama. Qaadiyyaa Phaasix jedhu kanaan. Torbaffaanii maqaa namoota iqaamaa dhugaa qabanuutiin maqaa jara funaantee kijibduu irraa dalagsiisuudhaan inni kun yakkoota giddugaleessa jedhama. Ji'a 7 fi 8 hidhamtee gara biyyaa galfamta. Garuu immoo qaadiyyaa waan ta'eef gara biyya sanaa deebi'uu hin dandeessu. Yakkoonni salphaadha jedhaman kanneen kanaaf jecha hin ajjeefamtu ni hidhamtaa gara biyyaa galfamta. Inni 8ffaan osoo iqaamaa eeyyama biyyattii qabdu namoota eeyyama hin qabne kanneen manjuulaa jedhamanuu faana argamuudha. Kuni mootummaa Saa'udii biratti yakka guddaadha. Garuu warri nama qabu salphisee ilaalaa. Ji'oota muraasa hidhamtee gadi lakkifamta gara biyyaa si galchu. Dhiifamni siif godhamu yakkoota kanneen keessaa kan lubbuu si baasisu kan murtii ajjeechaa sirratti raawwachiisu ashiishaa waliin qabamu namoota zinaa dalaguu barbaadan walitti fiduu lubbuu namaa baasu. Jarri kun murtii du'aa qabu. Abbaa fedhe jidduu seenee xumuruu waan hin dandeettii itti qabamtu yoo biyyi kee biyya cimtuu biyya jabduu taate kan Saa'udii biratti kabajamtuu taate wiilxaan siif dhimma yookaan mootummoonni addunyaa bebbeekamoo jidduu seenuu gaafataa. Inninuu yoo yakki ashiishaa qofa osoo hin taane yakkattoota akka mootummaa biyyatti irratti yookiis lammii biyyatti irratti dhiibbaa godhu qabaatee abbaa fedhe si baasus dandeettii qabu. Kana beekaa yoo lammii Saa'udii Arabiyaa ta'ee ashiishaa daldalaa tanaan ni ajjeefama. Kanaaf biyya kamiyyuu taatee ashiishaa nagadda yoo ta'e biyyuma isaa keessatti iyyuu lammiidhuma isaa yoo taate ashiishaan harkatti qabamnaan ni ajjeefama jedhamu kan lammii biraa miti jechuudha. Yakkoonni kanneen akka ashiishaa kanneen akka jimaa kanneen akka araqee kaamirii salphaadha. Rukuttaadhaan miidhamtee gaafa makamaatti dhiyaattu waggaa 1 fi 2 hidhamtee gara biyyaa galfamta. Ashiishaa daldalta taanan Yaamanii fi Saa'udii jidduutti lola keessatti argamta taanan jarri ramata siif hin qabanii. Uummanni Tigree sodaattuudha. Amaarri sodaattuudha. Jarri dallaalaa ashiishaa keessatti baay'inaan hin argamanu. Kan jarri keessatti mul'atanu irra baay'een araqeedha. Uummanni Oromoo akkuma baay'inaan sheekolii qabu, akkuma naamusa qabu warroota sodaa hin qabne yakkattoota gurguddaa keessatti argamu jedha. Egaa obboleewwan koo biyya Saa'udii keessatti seera isaa akka armaan olitti isinii dubbiseetiin jira isiniin jedha.
kan immoo waan isin fayyada jedheefini isin biraan ga'e waan ta'eefi dogoggora jiruu fi na of kalchaa isiniin jechuutiin nan barbaada. Maaliif wanta dhageenyee fi wanta argine nuti biyya sana keessallee hin jiru yoo ta'e warroonni kanaan dura itti miidhamaniiru waan ta'eef lammiin keenya immoo kanaaf seera biyyattii sanaa beekuu qabachuudha kan achi keessa jiraatanii. Kanaaf namoonni biyya sana keessa jiraatanii yakkoota wantoota kanaa wanta biyyi sun hin jaalanne irraa jabeessatoo of eegaa isiniin jedha. Akka biyya keenyaa sana miti seerri isaanii cimaadha waan ta'eef lubbuu keessan hin dhabinaadha. Uumaan keenya immoo inni nagaan nu baasee nagaan deebisee gara biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jechuutiin nan barbaada. Hordoftoota koo amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa turaadha. Iddoo isin jaalladha. Dogoggora jiruuf immoo na of kalchaa isiniin jedha. Turtiin keessan turtii bareeda isiniif haa ta'u. Nagaan naa turaa obboloota koo.